السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يبدو في دعوتوتا كنافتو جرجرتو سنين جتة أرى وانا دا كبر سنين دفه إنس ما لجيت برانك جايبه كبر سنين دفه برانكي كنا كمولين لالو تا يا دسالة أما إسني سنيمو إتما سنين تمان ولله الله لايك شير سبسكرايب كتشورن نجابي ساسين جدا كالي وانتيا أكاسي مي برانكي كوني برانكي كما كتاء تكور إسنيوتو كي Mucayyoon haati warra isaa jechuudha hiriyaa kiyya tokko haati warra isaa biyya Saa'ibaa saafartee jirtan guyyaa 3 saafartee telefoon isaa isiin dalagu ture kaadiro inni beeku jechuudha isiin immoo ka biyya sanillee ni qabdi waan ta'eef lakkoofsa isaa itti naqxee telefoonii baatitti walirratti ofirratti ittiin jirti achi booda wanni inni yeroo isin itti bilbiltu telefoonni biizii jedha telefoon isiin kaasu in beeku inni telefoona tanan beeku isin immoo ofirratti ittiin jirti yoo namni irratti bilbileetiin hin jedhi akka jiruun wanni isaa waliin haasa'an sagaleen suura wanni nama ergu wanni sagaleen nama ergu guutuun isaa isii bira dhaqa isiin kaafteetumaan isaan dhaggeeffataatiin hin turte amma haati warra keetii akkana jetti siin jedha waan inni jedhu kan waliin ilaalu ta'a garuu isiin ofirratti illee hin hiine ani firaanki sirratti dalaguudhaaf US isiin itti bilbilin jedheen ufa kaleessatti sirratti bilbilin itti yoo bilbilellee jalaan kasin jedheeni waliin mari'anne firaank bira dalaguu fi akka isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatitti na waliin tura waan inni jedhu immoo kan waliin ilaalu ta'a amma ni bilbilaafi. Hello. Assalamu alaikum. Akkam nagaami? جرت كم؟ والله الحمد لله نجا كم انت جرت؟ ما شاء الله بقى جرات كم؟ والله قلبتي بريد ولا دلقا ما فقط يا ما شاء الله انا ما تطلع كم هل يعمل بنتك هل يفيرها؟ ها؟ ما اوكي la cosa kai bang kam dure sih ya atau varian terap karena beta ni nabil bitte turte Arra na bilbilte turte itta seetinin jira beta ar qabdi ingalle jechuun achuma na bilbilte bete lakkoofsi illee qabdi waan ta'eef achuma telefoona lakkoofsa achillee ni qabdi isin achuma bakka lakkoofsi isa jalatee tuma na bilbilte achirra jechuun yoo na bilbilte sin jettu ar qabdi akka malee arte bete lechuun isin lakkoofsa aadi mana irratti bilbilte aadi mana irratti bilbilte intarneeta lechuun banatteetiin hin jirti naasee nuu didee naan jette amalee bakka shabakaati xiqqoo jechuun waan ala baaneetiin hin jenneef jetteetumaan aadi naa bilbiltee malee amma wanni jechuun intarneeta illee koodii naa kennanii jiranii hin dalagaa naan jette kanaaf akka malee arte aboo aada qabdi maali jennalleen natti muu diddee beekta giddimaan hin gaafadhe maali jechuun ati telefoonii isiin kanatti sitti bilbiltillee jalaan kaaftu deebi ammallee immoo telefoona kan kee yoo isiin sitti bilbiltee isin hin jedhe telefoonni kan kee biiziidha jedha kanaaf wanni immoo argitee ati haasoftu guutuun isaa argitee natti himtee akka inni nama wajji meeqa wajjin akka haasoftee sagaleen kan kee suuraan ati nama argite guutuun isaa asii bira dhaqeetiin hin jira maali ati waan akkana akkamitti asirratti akkana dalaydee yaaboo bar sagaleen bira jira amma sagaleen na bira jira suuraan na bira jira an kanaan booda argaa isa argam isaan barbaadu erga isaa dhiira amanuunuyyuu erga isaa ijumaanu dhiruma arguun fedhu jetti maaliif jechuun namni argitee akkamitti akkana na godha ani isaaf jecha maatii kiyyallee dhabeetiin hin jedhee isa qabadheetiin hin jedhee inni immoo akkamitti waan akkana irratti raawwataa jetti. Isin ni bilbilti beeta lakkoofsi baha haroon isirratti hin dhufne.
isiin sirratti bilbiltee yeroo sitti bilbiltu mara biizi jedhu telefoonni kan kee amma isiin akkam goote beektaa lakkoofsa kan kee ofirratti hiiteeti waan ati nama wajjin haasoftu dhiira wajjin haasoftaa dhalaa wajjin haasoftaa maal akka isin haasoftan yoo ati sagalee namaa ergiteef yoo ati immoo suuraa ergiteef guutuun isaa si bira jira wanni mara isaan bira jira amma nagahee jira quufee jira atillee ergitee aanaa isaati dhagaye naan jette. Reef motor bar saati akkas ilaa moo sadi dura akkas illee ala jira yoo san mana turre natti bilbiltee akkas naan jetti hedduu rifadhe akka malee rifadhe maaliif waan akkana sirra deedhayne deebiiti immoo namammoo waan akkana illee dalagadeeti ni shakkuu miti garuu yoo isii yoo ka barbaaddu taate yoo kan amanuu baattu taate amma gara manaa yoo galee jedhe suurallee si ergaa sagalee sanillee waasaap irratti si ergaa kanaaf waan inni irratti dalageetiin jedhe anaa miti rabbiin itti haa argu. Ani tasumaayyuu maatii kiyyallee dhabee isallee dhabeetiin yoo jedhe ani argitee inumaayyuu lubbuutti balleessu malee asirrallee argitee addunyaa mataarrallee bakka nama hin qabu bakka itti argitee itti kufu hin qabu isa dhabee maatii kiyyallee dura isaaf jecha maatii kiyya dhabee inni immoo keessa sababa isaan maatii kiyya dhabeetiin jedhe innillee akkana irratti dalageetiin jedha. Afaan Oromoo. No para psirosha sikun way dalam berpikir wala daula ina yoo dhugaa taate obboleessa kiyya isii akka isiin biyya san deemte illee ni beeytame lakkoofsa biyya san illee ni beeytame akkamitti irraan kaafne maal Roshe wala mamalka Rosero Inna ga akkamitti irraan kaasne isin jedha akka isin achi deemteen beeyta lakkoofsi duraan haarofti. That's a boat yo. Uska plan bamne markama mixa yo boat. Animaas caka obboleessa kiyya telefoon amma inni caqasi. Ati maal jettee isirratti waan ibaada leeddaas hin jira. Badhaadhama gaafiin kiyya kana isiidhaan addaan ba'uu yoo ka barbaadu taate dhugaa jirtu dimtee addaan hin baatu maal jettee isirratti odoo. Anu si ame obboleessa kiyya ufagaaf ira caqas akka rakkoo qabdu isii qofaa miti anuyyuu akka nama tokkootitti dhugaa dubbachuudha yoo taate isillee jechuun obboleettii kiyya yoo ati argitee naaffooni isillee naaffooni yoo asirratti bilbilee telefoonni kan kee ufagaafa isiin asii deemte tii sa'aatii 24 biizii jedha anuu asirratti bilbilee narraa kaasuu didde ufagaafa guyyaa meeqa guyyaa harfaadha narraa kaasuu didde telefooni rakkoon kan kee maalidha isii dhiisi anuyyuu shakkii qaba. Maaliif namni haadha warraa qabu kabajaa qaba naamusaan ta'a. Isiin jechuun achi dura agarsiisa achi bitattee dura qabdee wayin beekaan wayi beeyta lakkoofsa biyya sanii ati jechuun isiin biyya sanii irraa sitti bilbiluu. Isiin aara qabdii isiin jedha bar jechuun amma telefoona kan kee fudhattite. Amma si caqacaqaree waan si caqacaqe hin qabu. Dhugaa jirtu si gaafadhe maa dhugaa nama gaafachuun namni irraa baree dhugaan jaalatu beektaa kijiba malee. Kanaafi. Nah, ma istala bal kurtana setara wati kurtana na wato. Maal jechuu keetiin maal riyaan dhugaa jirtu si gaafadhe yaada. Ayyeen aariniiti biraanki misira dalage. Biraanki. Wallahi biraanki dha dhiifama guddaa biraanki sirra dalage malee isillee ni amma takka naan hin jenne telefoon isillee immoo argitee hin dalagu akkuma jette akka isin jedha biraanki sirra dalage garuu alumatu lakkoofsisii achi jechuun narratti miskooltee asii achi deebisee fi waliin haasa'ee akkana irratti biraanki dalagaa jedheeni isin immoo intarneetan qabdu
akkasii siin jedha lasanuu lakkoofsa namaatiin kan keessan ashiinuu deemaa jetteet lakkoofsa namaatiin laamiskoola goote ani immoo isiin achi deemtee waan beekuuf deebiseefitiniin nagaa gaafadhe isillee nagaa jirti akkasii siin jedha boruun galaa jettee kanaaf piraank misira dalagee dhiifamaa siin jedha. Hello. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya telefoona narratti cufateetiniin jira aaree telefoona cufate akkasii siin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub share like subscribe gochuudhaan jabeessaa siin jedha Oromootiyaa chaanaali kun chaanaala haarawaa argitanii waan akka nu gaafatu baasii nu gaafatu yookiin immoo yeroo nurraan fudhatu yeroo seennetti ilaallu jechuudha like share subscribe godhatanii walaa guddisnu walaa jabeessinu siin jedha akkasii hamma viidiyoo baatii walitti deebi'utti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.